hayyuu buleessa dura maqaa kee ibsuun jalqabi. Please announce your name first. Assalamu alaikum. My name is Mayur. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Mayur naan jedhan. Gaafii kana immoo ariyyaa kee kan musliim hin ta'in bakka bu'ee si gaafachuu jira. Gaafii kiyyaa miti. Inni garmaayikii dhufee gaafachuudhaaf hin sodaati. Gaafachuu hin danda'a? Maqaan kee eenyu jette? Mayur. Annam gar islaamummaa gad deebi'edha. Ammoo gaafii kan ariyyaa kee kan musliim hin ta'in bakka bu'ee gaafachuu fedha. Inni garmaayikii dhufu hin barbaanne. Itti fufi. Hayyaan mallee deebi'e assalamu alaikum. Gaafin inni gaafatin biitiiwwan Dr. Zakir Naik amma gaafat kunniin tarii islaamummaa barsiisuuf jecha boodarratti ediit godhamanii kitaaba amantii saniitiin kan dabalaman ta'innaa laata. Preach Islam in a other way. So the brother asked a very good question. Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Timbitiiwwan imaman kunniin hundi boodarratti kitaaban saniin itti dabalamin nu laata. Ta'uu danda'a. Ayyan ta'uu danda'a. Yoo itti dabalameen ta'in kitaaban sunniin akkuma gaafa duraatti jiran taanaan dubbiin sun dubbii rabbiitii kan juu amanuu qabda. Akkasumas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qabda. Yoo itti dabalamee jira jettan ammoo kitaabni keessan faalameera jechuudha. Kanaafuu kitaaba keessan san dhiisuu qabda. Kitaaba keessan yoo dhiistan kitaabni makaa takka illee hin qabne quraana ta'a. Gara lachuun yoo dhufte yeroo hunda quraanatu mo'ata. Question from the center mic, please. Good evening. I have one question. Before that, my name is. Akkam ooltan gaafii tokko qaba. Maqaan kiyya Visraay Ramish Kumar jedhama. Maayapool irraa dhufe dalagaan kiyya qeesiidha. Haasawa kee keessatti Quraanni kitaaba xumuraati jette. Hayyaan gaafii tokko qaba. Dirree waraana Yamaamaa irratti namoonni hedduun kan Quraana qomatti hafazanii turan du'aniiru. Sababa kanaaf Quraanni bara Abubakar sanitti badee jira ta'a. Qabxiin lammaffaa immoo Sahih al-Bukaarii mujallada 6ffaa hadiisa 509 irratti Khalifaan sadaffaa yeroo aangorra jirutti ummata Armaaniyaa waliin wal lolaa ture. Yeroo kanatti namoonni Quraana garagaraa dubbisaa jiraachuu isaanii beeke. Sababa kanaaf Usmaan Quraana haarawaa barreesse. Kan biraa immoo Rabbi Quraana keessatti suuraa 15ffaa aaya 9ffaa irratti Quraana nutu buusee numatu isa tiksaa jedhe. Haa ta'u malee akka amma si hime sanitti Quraanni faalameera. Kanaafuu maaltu faalame? Maaliif faalame? Bakka kamitti faalame? Eenyutu faale? Yoom faalame? Yaboo deebisaa naa kenni. Says we have released and we got it, but here the Quran was born, and at the time what was the corrupted, why it was the corrupted, where it was the corrupted, who is what the corrupted, when it was the corrupted? Please answer me. The brother asked a question. He says when the Quran says in Surah Obboleessi wanti gaafate Quraanni suuraa Al-Hijr suuraa 15ffaa 9 kanaan duratti ibsa irratti Quraana nutu buuse numatu isa tiisa jedha. Quraanni akka nuyi nutti Quraanni hin faalamne Rabbi waan faalamu miti jedhe. Eegasuu Bukaariin akkamitti Quraanni bara Khaliifaa Abubakaritti badeera. Akkasumas Khaliifaan sadaffaa Usmaan yeroo aangoo qabatetti namoota haala garaagaraatiin Quraana dubbisan arge. Kanaafuu wanti kun akkamitti mudatee jedha. Obboleessa wanti ati Sahih Bukaarii irraa dubbiste sirriidha. Usmaan Rabbi isarraa jaalatu wanti argee akkaataa dubbisaa kan garagaraati. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa keessa loqoda garagaraatu jira. Ingiliffuma tokko warri gara Hindiyaa kibbaa jiru akka addaatti dubbatu. Warri dhalootaan Ingilish ta'an ammoo akka biraatti dubbatu. Loqodni warra Hayidirabaadii kan addaati. Loqoda san fakkeessuun hin danda'a. Akkaataan Hindiittis adda. Haati warraa tiyya kalee isa wayita Urduun haasoftu maaf akka warra Hayidirabaadiitti haasofin naan jette. Naqo. In Bombay we don't say naqo. In Bombay we say आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा. So one of my Bombay brothers said, आएगा, गाएगा was this yesterday. Kanaafuu naannoo garagaraatti loqoda garagaraa qabna. Haaluma wal fakkaatuun yeroo Usmaanittis Rabbi isarraa jaalatu afaan Arabaa loqoda garagaraa qaba. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam loqoda kanniin keessa isaan 7 tahaniif hayyama kennaniiru. Kanaafuu loqoda kanniiniin ala wayita jecha tokko dubbisan dogongora uumuu jalqaban. Wayita dogongora akkana argu kana waan kanatti furmaata haa goonuu jedhe. Nuti akkaataa dubbisa sirrii qofa hordofuu qabna. Kanaafuu wanti inni dalagee loqoda sirreessu. Was he corrected the dialect? If someone says, what is your name? Namni afaan Hindii dubbatu yeroo what is your name? Juu namni lammummaan isaa Biriteen ta'e ammoo kun Ingiliffa akkamiiti jee gaafata. Loqodni Ameerikaa adda. Loqodni Biriteen adda. Loqodni Niwutiraal jaamus adda. Gariin fudhatamaadha gariin ammoo hin fudhatamu. Kun sababaa tokkicha. Inni loqoda sirreesse. Lammaffaan Quraanni wayita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufamu san barreessitoota addaatu jira. Sahaabonni addaa Quraana nabiyyicha irratti buufame irraa barreessu. Eega barreessaniin booda isaan irra deebanii wanti sun sirrii ta'uu mirkaneeffatu. Zayd ibn Saabit warra barreessitoota keessaa isa duraati. Kanneen birootis ni jiru.
sahaboonni birootis wayita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraan isaanii dubbisan yaadannoo isaan irratti barreeffatu. Fakkeenyaaf namni as taa'ee yaadannoo dubbii kiyyaa barreeffatu yoo galee ilaalu wanti barreeffate tarii sirrii yookaan dogongora ta'uu mala. Garuu an nama tokkoon barreessi jee eegaa ajajeen booda naa dubbisi jeeni bakka kanatti dogongortee jirtaa sirreessi jee yoo qajeelcheef yaadannoon sun sirrii ta'a. Kanaafuu quraan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa barreeffame kun baruma isaan lubbuun jiran san isaanumaan kan mirkaneeffame. Kana booda haadha warraa isaanii Hafsaatti kennan rabbi isaan irraa jaalatu. Isiin intala Umar ibn Khattab rabbi isa irraa jaalatu. Eegumsa isii jalatti argama. Wayita namoonni yaadannoo ofii keessatti barreeffatan dogongoruu malu. Quraanni rakkoon qabu. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko yaadannoo mataa isaanii qabu. Kanaaf Usmaan rabbi isa irraa jaalatu namoonni yaadannoo akkanaatiin dogongorfamuu qaban jee sirreessuuf ka'e. Quraan Hafsaa bira jirurraa eega kooppii godhee booda gara biyyoota garaagaraa erguu murteesse. Quraanni hin jijjiiramne. Wayita namoonni yaadannoo ofii barreeffatan sanitti yaadannoon sun sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuu qaamni isaanii mirkaneesse hin jiru. Kanaafuu Usmaan khaliifaan sadaffaa rabbi isa irraa jaalatu saabaa keessaa koree hundeesse. Koreen kun quraana oriijinaala irraa garagalchee barreesse. San booda gara biyyoota garaagaraatti facaase. San keessaa inni tokko ammaan tana magaalaa Tashkent keessa jira. Wayita quraana san kanaan wal bira qabdu waluma fakkaata. Arraan tana quraana jiru hunda osoo gubdee huffaazota miiliyoonaan lakkaa'aman kan quraana qomatti beekantu jira. Osoo quraana amma jiru hunda gubdee namoonni kunniin walitti dhufanii quraanuma san fakkaaturra deebi'anii qopheessu. Deebisaasiif kan ijabdadha. Make the true verbatim Quran. Hope that answers the question. Any non